Bishaan dhugaatii anaaf kenni. Attamitti ati Yihuudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa? Kennaa Waaqayyootu beektee inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e hubatte silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture. Yaa gooftaa, atoo waan ittiin budduuksitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee ijoolleensaa horiinsaas dhuganii boolla bishaanichaa nuuf kenneen caalta? Bishaan kanarraa kan dhugu hundinuu deebi'ee ni dheebota. Bishaan isa ani kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burquun taa'u. Yaa gooftaa, deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuufis akka ani isin dhufneef bishaan kana naaf kenni. Dhaqii abbaa manaa kee waamii kottu. Anoo abbaa manaa hin qabu. Isa abbaa manaa hin qabu jettee beessa dubbatte. Abboota manaa 5 qabda turte yoo ta'e iyyuu inni ammasii wajjin jiru abbaa manaa kee miti yoo kana dhugaa dubbatte. Akka ati raajii taate nan arga. Yaa gooftaa, abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu. Dubartiin ana yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na amani, isin waan hin beeknetti sagaddu, nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudoota keessaa hin dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa. Innis ammuma iyyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Waaqayyoo hafuura. Warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun hin ta'aaf. Masiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufe waan hundumaa nutti hima. Inni ammasii wajjin dubbachaa jira. Kunoo ani isa.